Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursaa Waaqayyoo mootichi moototaa, Waaqayyo gooftichi gooftotaa, Waaqayyo hundumaa qabu, hundumaa gochuu ni danda'u. Biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaaf bakka jiraannutti nageenya nu laatee har'aan waan nu ga'eef galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Kadhannaan giftii keenyaa kan dubaroo maaramii eegumsaan ergamoota Waaqayyoo waadaan toloota wareegamtootaa arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunda keenyarra olee bulee haa jiraatu. Qaammee sadii. Akka jaalala Waaqayyootti waa'ee qaammee sadii ilaalchisee waliin barannaa Waaqayyo nu barsiisu. Ana nama dadhabaa kanaaf iccitii isaa isa fagaatee naaf dhiyeessee isa dhokate immoo arraba koorra naaf kaa'ee naa mul'isee isin warra sagantaa kana hordoftaniif immoo laphee Liidiyaadha akka banee laphee hunda keenyaa banee Waaqayyo nu barsiisu. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Waggaadhaan naanna'ee waggaa dhufuu qaammeen sadii sababa baay'eetiif kabajama. Seenaa baay'ees qaba. Akka jaalala Waaqayyootti tun eressin gaggabaabsinee waa'ee guyyaa kanaa waliin barannaa. Waaqayyo ammas nu wajjin haa ta'u. Inni jalqabaa qaammeen sadii kun guyyoota adda ta'an waggaa keessatti naanna'anii dhufan seenaa guddaa qabanii fi kadhannaan namaa satat jedhee fuula Waaqayyootti kan dhaga'amu keessaa qaammeen sadii isa tokkodha. Maaliif jennaan akkuma raajaan Waaqayyoo Isaayaas Matsaafa raajii isaatii keessatti guyyaa jaallatamee tan si dhaga'ee guyyaan filadhetti immoo sin fayyisee akkuma jedhe. Faarsaa 49 dhiifama Matsaafa raajii Isaayaas 49 lakkoomsa 8 lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoomsa 2. Egaa dhugaadhumatti guyyaan adda ta'an jiru. Guyyaan eebbifamanii jiru. Guyyaa Waaqayyo dhalli namaa akka ittiin eebbifamuuf akka ittiin fayyuuf kaa'es jira. Egaa kanneen keessaa tokko qaammee sadiidha. Kanaafis samii torban guyyaa kana banamaniiti oolu. Samiin banamanii oolu gaafa jennu immoo foddaa yookaan balbala cufamee banamu qabaatee jechuu miti. Kadhannaan namaa dhorkaa tokko malee fuuldura Waaqayyootti gurra Waaqayyootti dhaga'amee deebii dhala namaaf laachuu danda'a jechuudha malee. Kunis fakkeenya kitaaba qulqulluu keessaa muraasa yoon isiniif caqasee fi abbaan keenya Yaaqoob Loozaa iddoo jedhamutti dhagaa boraafatee gaafa ciise samiin banamanii Waaqayyo immoo yaabbannoo samiif lafa ol qunnamsiiftu gubbee ishee irra taa'ee nan argee kun balbala Waaqayyooti akkuma jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoomsa 10 hanga 20. Akkasumas Matsaafa raajii Hisqeel boqonnaa 1 lakkoomsa 2 irratti, Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 6 lakkoomsa 1 hanga 8 irratti, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoomsa 1 haga dhumaa, akkasuma Daaqon Isxifaanos illee hojii ergamootaa boqonnaa 753 irratti samiin banamanii jedhanii akkuma dubbatan sana jechaadha. Egaa haaluma kanaan qaammeen sadii kun samiin banamanii kadhannaa namaa akka dhaga'amuudhaaf guyyaa Waaqayyo filee dhala namaadhaaf kaa'edha. Kanaaf qaammeen sadii kun tokko seenaa akkasii qabdii jechuun barbaanneeti. Inni kan biraan dhala namaatii fi guyyaa kanaa eebbi adda ta'ee, sugi adda ta'ee, fayyina adda ta'ee nama amantiidhaan kadhatuudhaaf akka kennamu. Bara dheeraa rakkachaa, dhiphachaa, dhabee kan ture dhalli namaa guyyaa kanatti argachuu akka danda'u fi fayyuu akka danda'u guyyaa kaa'amteedha jechaadha. Keessumatti immoo guyyaa har'aa kanaa bokkaan roobullee tsabala. Guyyaa har'aa kanaa bokkaan roobu tsabala. Tsaballi qiddaaseen irratti qaddasamellee abbaan dhuge, abbaan dibate, abbaan ittiin cubame fayyina guddaa kan ittiin argatudha jechaadha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa addaati. Inni kan biraan qaammeen sadii guyyaa yaadannoo deebii dhufaatii gooftaatis. Kanaaf wangeelli yeroo sirna galatoodhaa dubbifamu waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhufaatii isaatiif kan raajamee mallattoolee kaa'amantu dubbifamu. Misbaakiin guyyaa kanaa daaqonootaan jedhamullee waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan nutti himudha. Ergaawwan
kitaaba qulqulluu keessaa daaqonoonni dabaree isaanii eeggatanii dubbisan illee waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan dubbatudha jechaadha. Inni kan biraan nama cimaa, nama guddaa, reeffa abboota keenyaa kan abbaa keenya Addaam, kan Hewaan, kan Abeel akkasuma kan qulqulloota hedduudha tulluu Qaraaniyooo irratti eegaa kan ture, axxanaa kan ture, abbaa keenya Abrahaamin illee achitti kan eebbise guyyaa Melkiseedeq itti ol fudhatameedha gara biyya jiraattotaatti jechaadha. Seenaa abbaa kanaadhaa seera uumamaa boqonnaa 14 akkasuma Hibroota boqonnaa 7 irratti arguu dandeenya. Inni kan biraan waa'ee guyyaa irraa kanaa qulqulloonni hedduun yaadataman hin jiru. Isaan keessaa tokko Atsee Zaraa Yaaqoob kan jedhamu. Dhugaadhumatti mootii biyya Itoophiyaadhaa fannoo gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos illee Waaqayyoon subaa'ee galee gaafatee tulluu Giishan irra akka inni kaa'amu Waaqayyo itti himnaan achirratti illee mana qulqullummaa ijaaree fannoo gooftaan itti fannifame harki mirgaadhaa iddoo sana akka taa'u kan taasise. Seera mana kiristaanaa hedduu kan tume. Jaalallee giiftii keenya dubaroo maaramii kan ta'e. Kitaaba hedduus kan barreesse. Darbees mana qulqullummaa hedduu kan ijaarsise. Guyyaan boqonnaa isaatis guyyaa kanaadha jechaadha. Karaa adda biraa Xoobiit nama jedhamu nama Waaqayyoo nama qajeelaa fi akkasuma intala Raagu'eel Saaraa kan jedhamtu guyyaa kadhannaan isaaniitti dhaga'ame rakkina isaanii bara dheeraa rakkachaa turan irraa guyyaa itti fayyanidha jechaadha. Egaa kanneen kana qofa miti, kanneen kana fakkaatan seenaa addaa qaba guyyaan irraa kun. Amma gaa inni kaan nuuf haa turuuti kan nuti barannu amma waa'ee Xoobiitii fi waa'ee gargaarsa ergamaa Waaqayyoo qulqullaa'aa Rufaa'eel kanaa wajjin ilaalla bal'inaan immoo jechaadha. Rufaa'eel jechuun mee maal jechuudha? Rufaa'eel jechuun Rufaa jechuun hakiimii jechuudha. Eel jechuun Waaqayyo jechaadha. Egaa walitti siqamee gaafa dubbatamu immoo maal jechuudha? Waaqayyo hakiimii kootii jechaadha. Maaliif jennaan ergamaan kun ergamaa madaa namaa qoorsuudha. Waaqayyo ergamoota hundumaaf aboo kenneeraa fi kennaa kenneeraa fi kennaan ergamaa kanaatiif kenname maal ennaa jettani tokko kennaa madaa dhala namaarra jiru qoorsuudha. Yoo isa waamanii, yoo tsabala isaa dimatanii, yoo lafa manni Waaqayyo itti ijaaramee jiru lafanni itti yaadatamu deemanii minatii fudhanii yoo dibatan madaan qaama namaarraa battala hin qoora jechaadha. Matsaafa Hinook boqonnaa 6 lakkoomsa 3 irratti inni madaa namaa akka qoorsuudhaaf, madaa namaa akka fayyisuudhaaf Waaqayyo aboo isaaf kennee isa muudeeraa jedha waan ta'eef Hinook. Karaa adda biraa matsaafa Hinook boqonnaa 10 lakkoomsa 13 irratti immoo dhukkuboota hundumaa irratti dhala namaa akka gargaaruudhaaf ergamaa muudameedha. Waaqayyo kennaa kana kan kenneefidha jedhee jira. Inni kan biraan gadameessa harmoonni yeroo da'an yeroo cinqii miixuun isaanitti hammaatu yoo isa waammatan battala qaqqabee gadameessa harmootiidha uumama hundaadhaallee saaqa'ee akka nagaatti dafanii cinqii tokko malee da'an kan taasisudha. Inni kan biraan ergamaan kun dafee kadhannaa namaa fuuldura Waaqayyootti kan dhiyeessudha. Egaa galmeen kadhannaa namootaadhaa karaasa gara Waaqayyootti akka dhiyaatus abbooliin ka'anii jiru jechaadha. Egaa keessumatti immoo gargaarsa inni ijoollee Waaqayyoodhaaf godhu maal akka inni fakkaatu mee kan nama dhibuu kan ilaallu matsaafa Xoobiit boqonnaa 1 irraa kaasee kan jiru immoo ni ilaalla. Akkaataa inni itti dhala namaa gargaaru, akkaataa inni dhala namaa fayyisu, akkaataa inni seexanoota dhala namaa irraa abboomee baasu immoo mee akka armaan gaditti ilaallaa jechaadha. Egaa Waaqayyo nu wajjin haa ta'u, Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu haa geggeessu. Tole egaa gaarii dhagaa maatiiwwan Waaqayyoo isa kana immoo mata dureen ittiin kaanee ilaallu yaa mucaa koo hojii Waaqayyoon gammachiisu fuuldura isaatti hojjedhu. Matsaafa Xoobiit boqonnaa 4 lakkoomsa 21 kanarraan kaanee akkaataa inni itti Xoobiitiin gargaare, akkaataa inni mucaasaa Xoobiyaatti gargaare, akkaataa inni intala Raagu'eel Saaraa kan jedhamtu itti gargaare immoo mata duree kanaan kaanee barannaa. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Yaa mucaa koo hojii Waaqayyoon gammachiisu
fuuldura isaatti hojjedhu. Matsaafa Xoobiit boqonnaa 4 lakkoomsa 21. Kan akkas jedhee Xoobiit nama jedhamu nama qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, nama tsoomu, nama mana Waaqayyootti deddeebi'ee waan gaarii hojjetudha. Kan inni yeroo sanaa akkas jedhee gorse immoo mucaasaa Xoobiyaa kan jedhamudha. Seenaan namicha kanaadhaa nagada warra Niftaalem keessaa kan dhalateedha. Egaan abbaansaa ijoollummaatti yoo irraa du'e illee obboleettii abbaa isaatii akkoosaa maqaan ishee Diiboraa jedhamtu biratti kan guddateedha. Akkoonsaa Diiboraan kun baay'ee amantiitti cimtuu fi jabduu turte. Kanaaf mucaan ishee kunis akka inni jabinaan ciminaan amantiitti guddatu taasifte jechaadha. Kanaaf bara inni dhalatee jiru kana keessatti namoonni gara Waaqa harkee waaqessuutti kufanii turan. Waaqayyoon dhiisanii turan. Kanarraan kan ka'es Waaqayyo biyyichatti adabee biyyichatti aaree akka isaan gara diinaatti booji'aman illee taasisee ture. Haa ta'u malee yeroo namoonni hundumtuudhaa Waaqayyoon waaqessuu dhiisanii gara Waaqa harkee waaqessuutti, gara Waaqa tolfamaa waaqessuutti gaafa goran, mucaan kun akkuma akkoosaarraa barate kan waggaa waggaadhaan ayyaana Yerusaalemitti kabajamu deemee dhaqee ni kabaja ture jedha. Seenaansaa Matsaafa Xoobiit boqonnaa 1 lakkoomsa 4 irraa kaasnee kan jiru gaafa ilaallu jechaadha. Gara mana Waaqayyoo kana gaafa deemus immoo harka isaa qullaa hin deemu ture jedha. Maaliif jennaan Matsaafa Seeraa keessatti Waaqayyoo Museetti waa akka inni dhalootaaf barsiisu, akka inni dhalootaaf barreessu waa itti himee ture. Gara mana Waaqayyoo gaafa deemtu harka kee qullaa hin deemin, harka kee qullaa hin deemin, harka kee guutuu deebitee akka galtutti jedhee Waaqayyo dubbatee ture. Seera keessa deebii boqonnaa 16 lakkoomsa 16. Kanaafuu gara mana Waaqayyoo gaafa deeman 10 keessaa tokko midhaan mitswaatii keessa kan buusan, dadhabootaaf immoo gargaarsa kan kennan. Egaa ijaarsuma mana Waaqayyoodhaaf ta'u gatii lubbuudhaa kan ta'u eebba kan namaa laachisiisu fudhatanii deemuutu namarra jiraata malee harka qullaa deemuun namarra hin jiraatu jechaadha. Kanaafuu gara mana Waaqayyoo kana gaafa deemu kun akkaataa kanaanis Yerusaalemin dhaqee sagadaa ture jechaadha. Egaa haaluma kanarraan kan ka'e cubbuun namoota biyya sanaadhaa gaafa ammaatu Waaqayyo immoo Matsaafa Seeraa keessatti seera koo hin diiginaa, nan irraanfatinaa, nan dhiisinaa, dudinatti hin gatinaa, yoo na dhiiftaniif ani sinan dhiisa. Gaafan sin dhiisu immoo qe'ee keessan bareedaaf o'ataa ta'e irraati diinni dhufee sinii ari'ata, sin booji'a. Iddoon jireenya keessaniidha mana bineensaa ta'a jedhee Waaqayyo dubbatee ture. Haaluma kanaanuu qe'ee isaaniirraa booji'amanii waan Waaqayyoon dhiisaniif. Egaa mootichi Salmanaasoor jedhamu isaanii rukutee magaalaa isaanii barbadeessee Xoobiitii fi mucaasaa Xoobiyaa fi haadha warraasaa Haannaa kan jedhamtu biyya Naanaweetti fudhatee gale jechaadha. Akkuma ijoolleen arfan suni biyya Baabilonitti booji'amanii turan jechaadha. Haaluma kanaan gara sana gaafa deemu Xoobiit nama qajeelaadha, mucaansaas nama qajeelaadha, haati manaasa Haannaanis nama gaarii Waaqayyoon sodaatan turaniyyuu mootiin Salmanaasoor mana mootummaa isaa keessatti leenjii kennee fi qixxa olaanaatti isa muude yookaan isa qacare. Haaluma kanaan hojjetaa biyya sanaa ta'ee jiraatee jechaadha. Dhugaadhumatti namoonni yaada gaariif qajeelaa qaban yeroo hundumaa iddoo kamitti jaallatamoodha. Garuu kan keenya maal fakkaata laata toonaaf sin ta'e gamanumaan isa kan immoo qabachaa deema. Karaa adda biraa Waaqayyo nama wajjin taanaan lafa dhaqanitti Waaqayyo haala namaa mijeessa. Kan akka Waaqayyo hin jiru waan ta'eef kanaaf haala isaa mijeesse Waaqayyo. Akkuma ijoollee sadan sanaaf haala mijeesse, akkuma Daani'eliif haala mijeesse, isaan kanaafis haala mijeesse jennaan kunoo biyya Naanawwee kana keessatti jaallatamummaa guddaa argatan. Achumaanis birri guddaa argate kana taa'ee immoo yaade. Birri guddaa kana gaafa argatu amma har'a akkan argadhe bor dhabuu hin danda'a. Mootiin kun har'a akka na jaallatu kuni muudamee bor immoo inni na jibbu immoo muudamuu danda'a. Kanaaf gaafa kana rakkoon addaa kanarra hin geenyee fi birrii kana eessa kaawwachuun qabaa jedhee yaade. Akka irraa kana lafa kaawwatanii baankiin hin jiru waan ta'eef amma sammuu isaa keessatti biyya Miidiyaam jedhamtu maqaan isaa Gabaa'eel nama jedhamu tokko
namni amanamaan hiriyaansaa tokko jiraayyuu dhaqee isa bira kaawwachuu qaba jedhee birrii isaa argate kana qabeenya argate kan dhaqee isa bira kaa'ate jechaadha. Haaluma kanaan kan nama raajuu dhaqee achi gaafa kaawwatu egaa waan hubachuu qabdan gaafa rakkinaaf naafa ta'u jedhee har'a kan argadhe bor dhabuun danda'a jedhee mootiin har'a muudame akkuma na kabaje bor immoo kan biraan dhufee muudame kan na jibbu ta'uu danda'a jedhee yaadee isa gaafa rakkinaa isa gaafa cinqii isa gara fuulduraa karoorsee dhaqee biyya miidiyaa namicha maqaan isaa Gabaa'eel jedhamu bukkee imaanaa kaawwate. Abbootiin keenya bara duriidhaan galfata isaanii akkasitti walitti hidhatan ture waan ta'eef gamanuma asirratti waa yaadadha. Solomoonis waa dubbatee ture. Solomoon matsaafaa fakkeenyaa keessatti mixii irraa baradhaa jedhe. Mixiin jedheen mixiin uumama xiqqoo taatee utuu jirtuu nyaata ishee yeroo bonaadhaa yeroo inni argamutti sassaabdee boolla keessatti kuufattee kaawwatti. Yeroo bokkaan roobuu baatee funaannachuu hin dandeessu waan ta'eef yeroo bokkaan roobu achi keessa teessee sabona funaannattee nyaatti. Ilaalaa ogeettiidha jedhe. Akkuma kana isinillee har'a yeroo qabdan kanatti qophaa'aa jiraadhaa. Gaafa rakkinaa kan siin ta'uuf har'a gudunfadhaa kaawwadhaa. Bor akka irraa ta'uu dhiisuu danda'a jedhe. Egaa iccitiinsaa immoo isa kamiidha jechaadha. Iccitiinsa har'a gaabbii galaa, har'a nissaa galaa, har'a qurbaana qulqulluu fudhadhaa. Karaa dheeraa bor ittiin deemtan sana qindeeffadhaa. Guyyaan bor yoo dhufe immoo guyyaan rakkinaa ta'uu danda'a. Kanaaf safaraa galaa lubbuu keessanii qopheeffadhaa. Iccitiinsa har'a keessa immoo isa kana dubbata. Kanaafuu namni kun akkaataa kanaan kana godhee jechaadha. Egaa haaluma kanaan achi gaafa jiraatu kana keessatti immoo hojii gaarii hojii amantiin hojjetu maal yoo jettanii dhugaadha. Bara sana keessa namoota miidhaman, namoota waan nyaatan dhaban, namoota dhukkubsatan, namoota du'anii awwaalcha dhaban isaan kana hundumaa ni gargaara ture jedha. Egaa gaarummaa isaatti fufee biyya hormaan jira jedhee hin dhiifne lafuma dhaqanitti hojii waaqayyoo hojjechuun lafuma deemanitti waaqayyo wajjin jiraachuun barbaachisaadha waan ta'eef lafa dhaqe sana biyya Naanawwee sana keessatti waaqayyoon illee biyya hin beekne keessatti waama gaariif qajeelaa hojjete jechaadha. Yaadadhaa ijoollee sadan sun biyya Baabiloon keessatti sadi taanii waan guddaa hojjechaa turan. Biyya hormaa jira jedhanii seera waaqaan cabsine soomanii kadhachuu hin dhiifne. Akkuma ta'e innis haadha manaasaa ijoollee isaa qabatee baay'eedha jedhee cubbamoota wajjin tokko utuu hin ta'in jabaatee dhaabate jechaadha. Isinis sagalee kana kan dhageessan bakka nattan hundumaatti yoo kiristiyaanni siin fakkaatan hin jiran yoo ta'e baay'eedha jettanii cubbamoota wajjin tokko hin ta'ina. Baay'eedha jettanii cubbamoota wajjin hin hiriirina. Isaan faana buutanii yakkaaf hojii dharaa hin hojjetina. Waaqayyo hin jaallatu. Waaqayyo tokkos lamas sadiis taatan iddoo na waammattanitti jedheera. Kanaaf adda baa Waaqayyoon kadhadhaa. Matsaafa Siraak irrattis maal jedhee caafamee jira? Baay'eedha jettee cubbamoota wajjin tokko hin ta'ini, tarree hin taa'ini, isaan duukaa hin jirin jedhee caafamee jira. Kanaaf gamanumaan kanas hubadhaa. Egaa haala kanaan utuu jiru akkuma inni jedhee sida karoorse sana mootiin isa jaallatu isa kabaju Salmanaasoor ni du'ee iddoo Salmanaasoor kana immoo Sanaakireem kan jedhamu biyya Naanawwee keessatti muudan. Waggaa kana Sanaakireem immoo isa ari'achuu jalqabe. Isa ajjeesuudhaaf jedhe. Hojii gaarii inni hojjete kana hin balaaleffate. Yaadadhaa yeroo Yoosef biyya Gibxiitti gurgurame sana yeroo maatiinsaa karaa isaachitti gadi bu'an san Fara'oon inni bara Yoosef waan gaarii hojjete seenaa Yoosef beeku abboota isaaf maatii abbaa isaatiif kabaja kenneef jedha kitaaba qulqulluun. Inni sun gaafa du'u garuu Fara'oon kan biraan gaafa muudamu garuu jedhe kan Yoosefin hin beeknetu ka'ee kan maatii Yoosef hin beeknetu dhalatee immoo saana cuucuutti ka'ee isaan sarbuutti ka'ee jedha. Kanaaf akkuma kan Salmanaasoor inni Xoobiitiin beeku hin du'e Sanaakireem inni san beekne immoo ni muudame. Hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo biyya lafaa kana keessa amma jiraattanitti inni sin beeku, inni waa'ee keessan beeku, inni hojii keessan beeku jijjiiramuu danda'a, du'uu danda'a, ka'uu danda'a. Nama waan ta'eef biyya lafaa waan ta'eef inni waa'ee keessan hin beekne immoo ka'ee raatee sin cucuu danda'a. Kanaaf garuu sin jaallatee kan sin hin jibbine muudamee kan hin shaaramne Waaqayyo tokkicha akka ta'e gamanumaan hubadhaa. Isa jabeessaa qabadhaa. Namni isa qabate homaa tokko hin ta'u. Kanaaf inni immoo isa ajjeesuudhaaf gaafa jedhu hin baqate. Manni isaan gubame, qabeenyi isaan saamame,
haadha manaansaas mucaansaas ni bittimma'an. Kan kana godhu Sanaakireem jechaadha. Sanaakireem kun seenaansaa kitaaba qulqulluu keessatti baay'ee hadhaadha. Egaa waggaa kana manuma mootummaa sana keessaati namichi Akaakiroos namni jedhamu manuma mootummaa kana keessa kan hojjetu baay'ee gaddee fi dhoksaatti dhoksee haadha manaasaa mucaasaa Xoobiitiin ofitti fudhate. Egaa mana isaa keessa dhoksee egaa qabeenyi jalaa saamameera, manni isaanii jalaa gubameera. Amma gaa mana namaatti galanii maasii namaa keessa hojjechuutti dirqamte. Innis immoo isuma hojii guyyaadhaa hojjetu kanaan kan beelaan beela baasu, kan rakkatan gargaaru itti fufe. Bara sana keessa namoonni waa'ee Waaqa Israa'el waan waaqessaniif qofa ajjeefamanii reeffi isaanii bakka itti gatamu ture. Isaan kana lakka bineensi hin nyaanne qofaasaa dhokatee boolla haadhee keessa kaa'aa ture jedha. In gargaaras ture jedha dhokatee. Utuma kanaan jiruu gaaf tokko gocha gaarii kana hojjechaa oolee dhufe saafaanis itti ba'ee dadhabee muka diimaa jedhamu tokko duddaan jala ciisa. Gaafa duddaan jala ciisu achirraa simbirroonni fuula isaa irratti udaan irratti haagu. Achumaan bophaan yookaan udaanni simbirroota kanaadhaa ija isaa lachanuu irra bu'e. Achumaan iji isaadhaa hin dhukkube, hin hiita'e, hin madaa'e, iji isaa lachuun jaame. Asirratti hubadhaa Daawit akkana jedha. Faarsaa 33 yookaan 34 lakkoomsa 20 hanga 22 irratti qorumsi nama Waaqayyoo baay'ata jedhe. Amaariffaan maal jedhaa? የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል። የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ከሁሉም ያድናቸዋል አለ። ቶሎኒ ቁልቁሎኒ ቀጀልቶኒ ቆርማት ሳኒ ደኑ ደባየዳ ከረ Waaqayyoommo karaa hundumaa gargaaree isaan fayyisa jedha. Kanaafuu akkuma Iyyoob amma Iyyoobin fudhattanii yoo ilaaltan Waaqayyo waan guguddaa afuriidhaan dhugaa ba'eef nama Waaqayyoon sodaatu nama qajeelaa jedhe waan afur nama rakkatoota gargaaru jedhe. Garuu waggaa 38 rakkatee ciise. Maaliif? Lolli seexanaadhaa namoota waan qajeelaa hojjetan irratti ni baay'ata waan ta'eef namoonni harka qabanii fuudhanii galani. Gaafa fuudhanii galani haadha manaansaa gaafa agartu inni kaleessaa laphee ishee nyaachaa jira. Amma garmalee boossee jedha. Garmalee boosse. Maali yaa Waaqayyo jettee Waaqatti gungumus barbaadde akka haadha manaa Iyyoob. Yommuu kana maal jedhe inni immoo seetanii lakkii yaa dubartiin nanaa akka warra gowwootaatti hin dubbatin. Waaqayyo hundumaa gaarummaadhaaf godhaa. Qormaata booda immoo ulfinatu jira, eebbatu jira, jireenyatu jira. Qoraman malee gara bal'inaatti jireenyatti eebbatti darbuun hin danda'amu. Abbooliin keenya nu dursanii akkuma kana turanii obsii jedhe. Dhugaadhumatti isinis yaadadhaa. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoomsa 12 irratti በፈተና የሚጸና እሱ የተባረከ ነው ይላልና ይሄን አስተውሉ። namni yeroo qormaata keessatti obsee dhaabatu kan eebbifameedha jedha. Kan galateeffameedha jedha. Galati kan dhufu qormaata booddeedha. Kanaaf jabaadhu obsi jedheen isheetti hime. Egaa haaluma kanaan amma gaa'iji isaas jaamee isumaayyuu immoo nagaa hin kennuuf hin hoosisaa. Agartuun isaa gaa hin cobee jechaadha. Egaa amma tun jaallatiin isheen mana namaa deemtee mana namaa keessa deemtee kosii namaa hartee biddeen namaa toshitee aramaa nama haramtee egaa isaa fi mucaa isaanii Xoobiit guddisuu jalqaban. Haaluma kanaan utuu jiranii gaaf tokko miindaa ishee walitti qabattee re'ee tokko laataniif yennaan fudhattee galti. Gaafa sagalee re'ee kana dhaga'u maaliin rakkanna jettee qabeenya namaa hattee fiddeewoo dafe abbaasaaf deebisi jedhe. Lakki anatee hin finnee miindaa koosan guyyaa guyyaatti argadhu walitti qabeetan fudhadhe malee reettii naa kennan malee yoo nuuf dhalte immoo gaariidha jedheetan malee jetteen. Egaa inni asirratti subadhaa rakkadha jedhanii hatuun gadheedha. Curuma isaa dha'icha dabala. Kanas beeka waan ta'eef akkana jedhee gorseechaadha. Egaa utuma kanaan jiru gaaf tokko baay'ee itti dhaga'ame. Gaddi isaa itti dhaga'ame. Gaafa qaammee sadii kan gaddi itti dhaga'amee hin boo'e, hin mararame, imimmaan isaa dhangalaase.
yaa Waaq jedhe kan nama dhibu immoo ji'a ji'aan gaafa 13 waggaa keessatti immoo gaafa qaammee 3dha gaafa qulqullaa'aa ruufaalii yaadatamu kana Waaqayyoon jabeessanii kadhata tureyyuu ammatti dhaga'ame guyyaa kana akka guyyaa kana kadhannaa namni kadhatu fuuldura irratti dhaga'amu Waaqayyo ija dhiifamaatiin nama ilaalu gadda bara dheeraa gammachuudhaan akka nama gonfu seenaa keessattis baratee beeka waan ta'eef abbootarraa dhaga'ee beeka waan ta'eef amma laphee cabaadhaan galgala sana boo'ee kadhatee jedha. Kadhannaasaa Matsaafa Xoobiit boqonnaa 3 lakkoomsa 1 dubbisaa ilaala. Baay'ee kadhannaa cimaadha. Gaafa inni kadhatu kana kadhannaansaa fuuldura Waaqayyootti ni dhaga'ame. Kadhannaansaa deebii argate. Kadhannaasaa kan edda xumuree booda mucaasaa Xoobiyaa ammoo waame akkana jedhee gorse. Yaa mucaako haadha kee dhaggeeffadhu. Haadha kee hin gaddisiisin. Yemmuu isheen si waamtu abeet jedhee waadhu. Yemmuu isheen si ergitu eessatti jedhee arreedi dhaqee ergamiif. Iyyoomte, joorte, huuqqatte hin dhabde jettee hin tuffatin, hin dhiisin. Isheen akkana goote si guddifteetti yoo anis abbaa kee yoon jaamellee ofitti nan gaddisiisin. Ani yaadi koo sitti gaddee jennaan gadheedha. Kanaaf eebba koo yoo argatte Waaqayyo Waaqarraa si eebbisa. Egaa ani yoon du'e immoo kabajaan na geggeessi. Maqaa koo immoo eegi. Tsoomii kadhadhu. Mana Waaqarraa addan ba'in. Iyyoolee gargaaruun dhiisin. Yeroo hundumaa waan argattu keessaa 10 kiyaa tokko mana Waaqayyootti laadhu. Yoos Waaqayyo hojii harka keetii si eebbisa jedhee waan gorsuun isarra jiraatu hundumaa adda gorsee booda horma keessaa immoo hin fuudhin jedhe. Horma keessaa immoo hin fuudhin. Amantaa hormaa si barsiifti. Karaa jal'inaas si agarsiifti. Kan fuudhuu qabdu immoo warra eebbifamoo sanyii Abrahaam Yisihaaq Yaaqoob keessaa warra Waaqayyo Waaqa Israa'elii waaqessan keessaa fuudhi malee horma kee hin fuudhin jedhe. Maaliif akkana jedhaga? Yeroo sana keessa Waaqa harkee kan waaqessan dudaariin qaban waan ta'eef. Kanaafuu akkana jedhee edda gorsee booda lakkoomsa boqonnaa 4 lakkoomsa 21 irratti yaa mucaakoo jedhe gudunfaa dubbii isaati. Yaa mucaakoo hojii Waaqayyoon gammachiisu fuuldura isaatti immoo hojjedhu jedheen. Hojii Waaqayyoon gammachiisu fuuldura Waaqayyootti immoo hojjedhu jedhe. Jecha cimaadha. Mee maatiiwwan Waaqayyoo har'a hojii nuyi hojjennu guyyaa guyyaadhaan eenyuun gammachiisa? Eenyuun gammachiisa? Kan Waaqayyoon gammachiisuudha. Kan ergamoota Waaqayyoo gammachiisuudha. Kan haadha Waaqayyoo gammachiisuudha. Kan toloota wareegamtoota gammachiisuudha. Achirraayyuu hafee darbuyyuudha. Abbaa maaf haadha keenya immoo ni gammachiisa laata? Mee kana yaadadhaa deebitti kennaa. Eessa ooltan? Maal hojjettan? Hojii isin hojjettan kun kan biyya lafaa kan daabiloosin gammachiisu moo kan Waaqayyoon gammachiisuudha? Kan daabiloosin gammachiisu waan baay'een jira biyya lafaa keessa. Kan Waaqayyoon dallansiisu. Kan Waaqayyoon gammachiisu immoo jira. Daabiloosin immoo kan dallansiisu. Kan adda baasaa hubadhaa. Kan nagaa adda baasanitti immoo nan barbaachisu ba'eessa gootanii beektu. Wanti qajeelaaf gaarii ta'e, wanti Waaqayyo jaallatu hundasaa hojjechuun, karaa Waaqayyo irra deemuun, waan qajeelaaf bareedaa, waan ifaa hojjechuun Waaqayyoon ni gammachiisa waan ta'eef akkana jedhee gorse. Edda akkana jedhee gorse raatee booda gaafuma qaammee 3 kana ganama san galgala kadhachaa bulee ganama isaas ka'ee kadhatee mucaasa sammas irra deebi'ee gorsee akkana jedhe. Ani gara biyya Meedoon dabalatas biyya Meedoon keessa Raagu'eel kan jedhamu tokko intala durbaa Saaraa kan jedhamu tokko qaba ture. Isheen intalli kunis waggaa 7 guutuu boo'ichaan dabarsiti. Waggaa 7 guutuu boo'ichaan dabarsiti. Gaddaan dabarsiti. Waa'ee kanaas isheenis gaafa kana mararamte gadditee boosse. Kadhannaan lamaan isaanii guyyaa har'aa kana bakka ta'anii gaafa kadhatan fuuldura Waaqayyootti dhaga'amee lamaan isaaniif deebii kadhannaa isaanii kennuudhaaf Waaqayyo murteessa jedha. Ilaa hubadhaa guyyaa har'aa kana samaa'iin banamanii ooluu. Waaqayyo guyyaa har'aa kana kadhannaa kadhatamu hin dhaga'aa. Nama bara dheeraa rakkateef deebii laataa, furmaata laataa, fayyina laataa, eebba laataa, suga laata jennee jirra. Kanaaf lamaan isaanii biyya garaa garaa ta'anii kadhatanii guyyaa tokkicha dhaga'ame. Edda dhaga'ame maaltu ta'aaf laata? Mee waliin immoo laalla. Egaa gara Xoobittin sin deebisa. Edda akkana jedhee booda yaa mucaakoo bara rakkinaa naaf haa ta'u jedhee bara rakkinaatti hin baana jedhee biyya Miidiyaam
namicha riyaa kootii maqaan isaa Gabaa'eel jedhamu biranii birrii imaanaa bira kaadheetan jira. Kanaaf dhattee deemtee naaf fiddaa. Kanaafuu miiltoo kan siitoo gara magaalaatti ba'i. Gara magaalaatti deemi. Barbaadi. Namicha na quyyaafadhu. Yoo agarte fidii kottu. Namicha kanaan biindaan kaffalaaf. Biricha keessaa gaafa naaf fidee dhufu. Karaa irratti akka si gargaaree si eegee akka geessanii deebitaniif barbaade jennaan mucaan tole jedhee gara magaalaatti barbaachaaf ka'a. Gaafa gara magaalaatti barbaachuudhaaf ka'u dargaggeessa tokko arge. Maqaan dargaggeessa kanaa Azaariyaa jedhama. Azaariyaa jedhama. Dargaggeessa kanaa gaafa arge gaafa ta'eeyyee Gabaa'eel fira kootii mana isaas beekaa kanaaf waan achi deemaan jirayyuudha. Waliin miiltotaa dheedan na gaafa jedhu kottu abbaa koo bira deemte abbaan koo waan sitti muqaba wajjin deemna miiltoo olii taanaa jedhee manatti fuudhee gale. Gaafa kana dargaggeessi kun gaafa dhufu abbaan isaa Xoobiit dhuguma Gabaa'eeliin beektaa beeka fira kootiyyuudha. Kanaafuu mucaa koo kana fuudhitti naa geessi deebii kottu miindaa kee siifan kaffala. Harka kee qabe mana harkaa fuudhi. Yoo mucaan kun dadhabee naa jajjabeessi, yoo beelee beela naa baasi, yoo dheebote dheebuu naa baasi, karaa irratti rakkoo isatti mudatu naa gargaari. Edda jedhee booda dhaqi gasa bira birrii imaanaan bira kaa'iru bira naa fidi jedhe. Yommuu kana harmeen mucaa kana Haannaan hin naqu mucaan koo. Takkaa manaa ka'ee hin beeku. Daandii irratti immoo rakkoo isa mudatu malatti hin beekan. Kanaaf biricha achumaan abaddu. Mucaa nu xooru. Mucaa bor gaafa dunu nu owwaalu. Mucaa maqaa keenya waamsisu. Amma immoo jettee biyya inni dhaqee hin beeknetti ergita hin naqu jettee didde. Yaa dubartiin ana akka dubartoota warra gowwaatti naasa'in. Yoo Waaqayyo jedhee duwwaa namni du'a. Waaqa biraan taane taanaan homaa tokko hin ta'u. Yoo Waaqa biraa jedhe ta'e masittuu nafuuf kanaaf akka gowwaatti naan dubbatin Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ergamaan Waaqayyo qulqullaa'aa Ruufaa'eliin ani ji'aan dhaabadhuuf siin faana haa ta'u. Qulqulluu Mikaa'eliin Gabreeliin siin faana haa ta'u. Nagaan naqaa jedhe. Kan sinni bumaatiiwwan Waaqayyoo inni Azaariyaa jedhamee dargaggeessu Ruufaa'eliidha. Ergamoonni Waaqayyo yeroo baay'ee nama fakkaatanii dhufanii nama gargaaru. Warra fayyuu barbaadan warra akka Waaqayyoo ta'an nama fakkaatanii ni gargaaru. Nama fakkaatanii hammeenyaaf badiisa hundaa keessa butanii baasu. Mee yaadadhaa seera uumamaa boqonnaa 19 Looxiin naqanii mandara Saadomiif Gamoraa keessa gaafa naqanii baasan qulqulluu Mikaa'eliif Gabreeliin nama fakkaatanii dhaqan. Nama fakkaatee Azaariyaa jedhamee kan naqe Ruufaa'eliidha. Isaan ji'aan dhaabatanidha. Kanaaf immoo imaanaatti kenni karaa isaa irratti eegi. Gargaari. Yoo inni kufe kaase, yoo beelee beela baase, yoo dheebote dheebuu baase akkana jedhee erga namatti hin tolu maatiiwwan Waaqayyo. Amma kanatti arjummaan Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo amma kanatti warra rakkatan gargaara ergamaa isaa ergee tumsa. Ergamaan Waaqayyoo jedha qulqulluun Phaawulos. Ergamaan Waaqayyoo warra fayyuudhaan malanii gargaaranii gara jireenyaatti gara fayyinaatti kan geessanidha jedhee akka kaa'e. Ibroota boqonnaa 14 gubbaa irratti. Kanaaf ergamaan kun egaa mucaa kanaa wajjin gara biyya Miidiyaa gara Gabaa'eel deemuudhaaf ka'an jecha. Mee akkamittiin gargaare? Akkamittiin achiin ga'e? Yoo Waaqayyo jedhee kutaa lammaffaa isaa itti fufnaa Waaqayyo isa dhageenya kanaan nu haa eebbisu.